Isa kana isinitti himuudhaaf 100% gaaffii hojjechuu murteessaadha. Sababiin isaa namni gaaffii bara darbee hojjeteen dhufne hin beekne qormaan akkamitti akka bahu hin beeku, akkamitti akka dubbisu illee hin beeku jechuudha. Qormaan onlaayinii salphaadha. Yaadonni akkas jedhan hin jiraatu. Inni kun waa dubbachuuf sirrii miti. Ammam yoo qophoofte iyyuu qormaata irratti garuu istirees taata ta'ennaan qormaata sana homaayyuu hojjechuu hin dandeessu. Maqaan koo Boonaa Abdiisaati. Intiraans egzaamii kanan fide qabxii 534dha. Maqaan koo Izraa Biraanuun jedhama. Qabxii qormaata kutaa 12ffaa 519 fideera. Lammii Dessaalee jedhama. Intiraans egzaamii 508. Yeroo qormaataaf ji'i tokko naafetti an kanaan gochaa ture qormaata noottiin kanaan dura qabachaa ture rivaayiz gochaan ture. Sana qofallee tun taane gaaffiiwwan garaagaraallee yeroon itti shaakalaa turee fi yeroon itti bifa kanaan dabarsaa ture. So akkanitti dubbisaa ture keessaa fakkeenyaaf dhuma kana jala wanti godhamuu qabu jedhee ani yaadu yookiis gochaas ture keessaati inni guddaan gaaffii rivaayiz gochuudha. Egzaamota bara darbee bara dur turanfaa rivaayiz gochuudha jechuudha. Sababiin isaa gaafa egzaamii hojjechaa deemnu egzaamiin jeneraalii waan ta'eedhaaf iyyuu hunda keessaa ba'a waan ta'eedhaaf iyyuu hunda isaa iddoo tokkotti rivaayiz gochaa jira jechuudha. Wanta dubbisaa turre sana hunda isaa iddoo tokkotti rivaayiz gochaa jira jechuudha gaafa egzaamii baroota darbanii jechuudha. Inni gara biraa immoo haala hirriba keenyaaf haalli gara dhumaa kanarratti baay'ee fooyyessuu qabna jechuudha. Sababiin isaa hirribi nyaata sammuuti waan ta'eedhaaf iyyuu sammuun keenya hirriba yoo dhabe hojjechuu hin danda'u waama beennullee ni dagannaa soodhuma kana jala sa'aatii hirriba keenyaa sirriitti rafuu beekaa sammuu keenya firii goonee hojjechuu fi rivaayiz gochuu wantoota keessumaa immoo dhuma kana jala wantoota xixiqqoo jedhaman ija namaa keessaa hin mul'anne garuu egzaamii irra dhufanii immoo nama dhabsiisan baay'eetu jiru. So wantoota xixiqqoo jedhaman wantuma baranne keessaati wanta kunoo salphaadha inni bukkee darbaatu. Intiraansiif ji'i tokko hafee akkamitti dubbisuu qabu isa jedhuuf yaa ji'i tokko gaafaafu intiraansiitti dhiyaatameera waan ta'eef teenshiiniin garaagaraa wanta jiraatuuf wanti hunduma caalaa murteessaa ta'e of tasgabbeessuu dhadhee yaada. Sababni isaas maaliifidha? Of hin tasgabbeessine taanaan wantoota kanaan dura dubbisaa turaniyyuu dagatamuu waan danda'amuuf yoo of tasgabbeessan guyyaa ishee hafte gidduutti waan baay'ee hojjetanii of jijjiiruu dhadhee yaada. Inni biraa immoo kanaan dura yeroo isaanii sirriitti otoo hin fayyadamiin gara ji'a tokko qofaatu isaanii hafeera yoo ta'e immoo maloota salphaa garaagaraatiin bifa salphaa ta'een bifa yaadatamuu danda'uun yoo samaraayizii isaanii yookiin immoo bifa namni namarraa namatti garaagaraa waan ta'eef bifa isaatti salphatuu danda'uun bifa shoorti ta'ee gaggabaabaa ta'ee fi isaaf hubatamuu danda'u yoo walitti qindeesse ji'a sana gidduutti fixuu danda'a yaada. Inni biraa immoo gaafa dubbisaa deeman bifa gaaffiitii yoo ta'e yeroo gabaabaa gidduutti gaaffii of gaafachaa deeman yoo ta'e hammam akka dubbisan hammam akka hubatan carraan andarestaanii gochuu danda'uu dhiisuu isaanii hin beekamu waan ta'eef isa kanaaf gaaffiiwwan garaagaraa tiin of madaalaa deemuu fi yeroo gabaabaa sana keessatti immoo wantoota shoortii ta'an hojjechaa yoo deeman qaqqabachaa yoo deeman yeroo sana gidduutti milkaa'uu danda'u yaada. Ani guyyaatti yeroo dheeraa dubbisuu caalaa konsentireeshinii ittiin dubbisneedha. Isa kanaafi guyyaatti sa'aatii 12 dubbisuu yookaan sa'aatii 13 sanaa ol dubbisuu qofatu hin taane sa'aatii dubbisutti moor konsentireet taatee kan dubbistu yoo ta'e moor bu'a qabeessa taata. Isa kanaafi utuu sammuun kee dadhabuu utuu istirees taatee jirtu yeroo kee ofumaa dubbisatu hin taane yeroo kee daftara banattee gubuu caalaa yeroo itti sammuun kee fireesh ta'ee jirutti sa'aatiitti sirnaan dubbisuu dandeessutti yoo dubbisan baay'ee gaariidha. Eshi gaaffiin itti aanu guyyaatti sa'aatii meeqa dubbisuu qaba barataan tokko milkaa'aa ta'uuf jedhudha. Inni kun egaa namarraa namatti garaagarummaa hin qabaata. Isa kanarratti kanan jedhu namni akkaataa dubbisaa dhufeen yoo saayikilii isaa jijjiiruu baate akkaataa kanaan dura fayyadamaa dhufe yoo hojjechaa deeme gaarii dhadhee yaada. Fakkeenyaaf kan akkaataan fayyadamaa ture guyyaa amana danda'ametti yeroo koo sirnaan fayyadama. Halkan immoo maksimaamii amma jaatti nan dubbisa. Kanaa achi darbee hin beeku. Kanarra yoo darbe gaariidha ta'e jedhee yaaduun akka yaada koottis barataan kamiyyuu halkan amma sa'aatii jaatti yoo dubbise bu'aa qabeessa ta'uu danda'a jedhee yaada. Sababni isaas maaliifidha? Sammuun namaa akkuma wantoota gaanii boqonnaa barbaada waan ta'eef sammuun namaa yoo boqonnaa argate hojii isaa sana sirnaan bahachuu danda'a waan ta'eef boqonnaa gaarii sammuu keenyaafis yoo kennine
bu'aa gaarii galmeessuu dandeenya. Kanaafiyyuu maksimaam halkan amma sa'aatii jaatti guyyaa immoo yeroo argatanitti sirnaan yoo fayyadaman bu'aa qabeessa ta'uudhaan nan yaada. Gaaffilee waggoota darbanii hojjechuun qormaata biyyoolessaa hojjechuudhaaf baay'ee murteessaadha. Maaliif akkaataa itti qormaatti ba'u si hubachiisa, hammam akka dubbistee jirtu leevelii keellee sitti agarsiisa. Qormaata hin hojjenne ta'ennaan garuu eessa akka jirtus akkaataan qophii keeyyuu maal akka ta'e hubachuu hin dandeessu. So qormaata biyyoolessaa hojjechuun qormaata biyyoolessaatiif qophaa'u irratti baay'ee murteessaadha. Gaafa gaaffii garaagaraa yeroo dheeraadhaaf gaaffii 1997 kaasnee yeroo baay'ee ilaalaa turre irraa gaaffiin bifuma jijjiirrata malee gaaffiin baay'ee haaraa ta'ee dhufu hin jiru. Gaafan akka jedhu gaaffii waggoota darbee turre deebi'ee dhufa otoo hin taane gaaffiin istaayilii sana qabateedha kan inni dhufu jechuudha. Wanta gaaffii waggaa darbee irratti gaafatame filannoo isaatii wajjin maal akka ta'e yoo beekte gaaffiin bara kanaallee maal akka dhufu tilmaamullee si dandeessisa. Okay, thank you. Gaaffiin immoo gaaffiin tiraansii hojjechuun intiraansiidhaaf amma murteessaadha gaaffii baroota darbanii hojjechuun kan jedhudha. So isa kana isinitti himuudhaaf 100% gaaffii hojjechuun murteessaadha. Sababiin isaa namni gaaffii bara darbee hojjetee hin dhufne hin beekne qormaan akkamitti akka ba'u hin beeku, akkamitti akka dubbisu illee hin beeku jechuudha. So more an kanan recommend godhu akka kiyyatti gara jalqabaa maayyuu kaaseetii gaaffii hojjechaa yoo deeman gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa gaaffii gaafa hojjettu akkamitti akka dubbistu directionii sii kenna jechuudha. Akkamitti akka hojjettu maal dubbisuu akka qabdu directionii sii kenna jechuudha naa gaaffii gaafa hojjettu. So gara jalqabaatii kaasanii too hojjetaman yoo ta'u gaariidha. Garuu gara dhumaa kanarratti immoo effective kan isa godhu akkuma silaa haasa'ee ture generaalii beekaa gaafa gaaffii hojjettu irra deebi'aa jirta jechuudha. Samaraayis gochaa jirta jechuudha. Waan baay'ee tuttuqxa jechuudha. Gaaffiin iddoo baay'ee waan gagga'uudhaaf si yaadachiisa jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Effectively 100% effectively gaaffii hojjechuun fakkeenyaaf itiyoo maatriksii fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Gaaffii baroota darbanii exam bookiin baroota darbanii illee jira. Isa kana fayyadamaa isin jechuun barbaada. Inni biraa qormaata bifa onlaayiniitiin fudhachuu irratti wal qabatee ijoolleen baranaa onlaayiniitiin fudhatan baay'ee waan jiraniif isa kanarratti yaadonni garaagaraa jiraachuu danda'a. Ijoolleenis immoo muuxannoo onlaayinii kana faana yookiin immoo jireenya isaanii kana faana baay'ee interaaktii hin taane ishee isa kanaa wal qabatee xiqqoo ishee sodaa garaagaraa jiraachuu danda'a. Isa kanaa wal qabatee bara darbee nuti onlaayiniidha kan fudhanne waan ta'eef wanta amma kana baay'ee nama yaaddisu miti. Yeroo jalqabaaf namatti fakkaachuu danda'a wanta baay'ee sodaachisu yookiis immoo hubannoo gama teekinooloojii wal qabatu baay'ee qabaachuu waan namatti fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu inni kun wanta baay'ee salphaa ta'edha. Namni kamiyyuu guyyaa tokko orienteeshinii fudhannaan wanta ittiin hojjechuu danda'udha waan ta'eef inni kun baay'ee nama rakkisu. Inni biraa immoo qormaanni onlaayinii salphaadha. Yaadonni akkas jedhan hin jiraatu. Inni kun dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Dhugaas immoo argineerra waan ta'eefis immoo leveliin isaa hundi isaa wal fakkaataadha. Isa waraqaatti ilaalaa turre isa onlaayinis gaafa ol bukkee qabamu qormaanni gaafa bahu hundumaaf iyyuu levelii wal fakkaataadha inni kan inni bahu malee onlaayinii wanta ta'eef wanta salphatu hin qabu. Kanaaf iyyuu onlaayinii dheedanii salphaadha jedhanii of amansiisuu hin qabanii. Kanaaf iyyuu gidduu magaleessatti gaarii godhanii of qopheessaa deemuun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Waa'ee dhimma itti fayyadama sooshaal miidiyaa irratti sooshaal miidiyaan akkaataa nuti itti fayyadamnedha. Yoo sirnaan kan itti fayyadamnu ta'e kan bu'aa nu buusuu danda'udha. Garuu immoo alkallattii kan fayyadamnu yoo ta'e jireenya keenya kan balleessuu danda'udha. Ispeeshaalii barattoota kutaa 12 kana naamusaatii kanatti sooshaal miidiyaa isin hin fayyadne. Fakkeenyaaf wantoota akka feesbuukii, tiiktookii wantoota garmalee yeroo keessan nyaatanii garuu immoo qormaata keessaniif kan isin hin fayyadne yookaan gaafa sana fayyadamtanii kaatan kan isin dadhabsiisu sa'aatii kanaaf ituu fayyadamuu dhiistanii jedhee yaadan. Maaliif sammuun keen dadhabaa achii kaatee dubbisuu hin dandeessu. Wanti itti sanarraa argattu immoo infoormeeshinii gara gaariitti si geessus baay'ee hin qabaatu. Ituma qabaatee iyyuu immoo sa'aatii kanatti infoormeeshinii hin barbaachisneen of guutuurra more ituu qormaata keessan qofaa irratti xiyyeeffattanii jedha. Inni biraa sodaa akkamitti hir'isuu hin danda'ama isa jedhudha. Sodaa karaan ittiin hir'isuu danda'an inni guddaan maalidha? Of amansiisuudha. Sodaachuudhaan wanti tokko dhufuu akka hin dandeenye ofitti himuudha. Isa kana erga ofitti himanii immoo hojjechuudha immoo amma qormaanni gahuutti taa'uu osoo hin taane wantoota barbaachisaa ta'an wantoota daddagatamuu danda'an
kitaaba keessa deemanii intini gochaa yoo deeman rivise gochaa yoo deeman yeroo sana sodaan maal ta'aa deema isaan keessaa irrachaa deema waan ta'eef karaa kanaan sodaa of keessaa balleessaa deemuu ni danda'a malee yaada. Waa'ee sodaa qormaata irratti qormaata inni kun baay'ee murteessaadha. Hammam yoo qophoofte iyyuu qormaata irratti garuu stress taata ta'ennaan qormaata sana homaayyuu hojjechuu hin dandeessu. Hamma danda'ametti isa kana maneej gochuun baay'ee nurraa eegama. Maaliif hammam qophoofte iyyuu yoo jiraatte gaafa naateette wanti ati qabatte wanti garaagaraa sirkaa warra kutaa inni kun immoo firii ati argachuu qabdu irratti baay'ee akka gadi buutu si godha. Isa kanaaf qormaata just bakka simple goonee ilaaluu qabna. Maaliif qormaatti wanta dubbiste wanta baratte madaalamte irraa kan hafe wanti addaa wanti gaafatamu hin jiru. Isa kanaaf qormaata akka waan niwukileer boombii addaatti kan ilaallu tun taane qormaatti bakka waan nuti ittiin barannee ittiin madaalamnudha. Isa kanaaf sodaa qormaataa baay'ee maneej gochuun barbaachisaadha. Sodaa qormaataa yookaan istireesii akkamitti hir'isuu dandeenya kan jedhudha. So kana jalamee fi istireesiin jiraachuu ni danda'a. So istireesii hir'isuudhaaf tokkoffaa irratti hirriba gahaa argachuu qabna jedheen yaada. Sammuu sa'aatii bal'aa fudhannee rafu sammuu keenya firii gochuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan immoo waaqa keenya kadhachuudha jedhee hirqoonni si kadhanna waaqa qabaniiti akka kadhatan kanuma lamaan goonaan iyyuu istireesiin intinaan ta'a jechuudha. Ani dhuma irratti kanan jechuu barbaadu bakka sadiitti qoodee yoon dubbadhe natti tola. Before exam, on the exam fi after the exam irratti jechuudha. Qormaataan duratti wanti gochuu qabnu qophaa'uudha. Amma sa'aatii kana yeroo qabnu. Kanaaf yeroo qabnu kana keessatti fayyadamne completely qophaa'uu dandeenya. Gaafa qormaataatti immoo sodaa hambisuudha. Sila kaaseen ture sodaa qormaataa yoo hambisne qormaata carraan qabnu silayyuu waama lamadha. Yoo dandeenye amma dandeenyetti qabxii gaarii fiduuf hojjenna sanan taane ta'ennaan darbuudhaaf hojjenna. Yoo darbuu baannes immoo kun dhuma biyya lafaa miti. Isa kanaaf qormaatarra gaafa jirru of amansiisne irra taa'uu qabnan jedha. Qormaataan booddeetti immoo ergi qoramnee baanee booddee qormaata sicha har'a yoo maatisii qoramnee baane ta'e bor qormaata fiiziksii qabna ta'e deebinee waa'ee maatisiisa qoramnee dhiphachuu caalaa fiiziksiisa borii irratti xiyyeeffachuu qabnaan jedhee yaada. Galatooma. Dhumarratti yaadanii qabu haala itti fayyadama yeroo haftii kana keessatti maal gochuu qabu isa jedhudha. Inni kunis maalidha? Yeroo haftii kana keessatti yeroo isaanii sirnaan fayyadamu. Gaaffii garaagaraa caalaatti immoo ta'u gaaffii garaagaraa hojjetanii baay'ee bu'aa qabeessa ta'uu danda'a jedhee yaada. Maaliif anis itti fayyadamee argeera waan ta'eef bifa gaaffiitiin gaafa ta'u dubbisni namaaf salphachuu danda'a waan ta'eef gaaffii garaagaraa baay'isanii hojjechuun bu'aa qabeessa isaan taasisuu danda'a jedhee yaada. Kanuma qaba.